Akkam jirtu daawwattoota teenya irreecha bara 2015 keessumattuu ayyaana irreechaa miilana hora arsadeetti kabajame ilaalchisuudhaan argaaf dhageetti maddeen kennaa fi miidiyaalee hawaasaa irraa walitti guuranne isin biraan geenna. Viidiyoon hedduun moobaayiliin kan waraabaman waan ta'aniif qulqullina isaanii eeguun sirriitti mul'achuu dhabuu isaaniitii fi viidiyoo fi suuraaleen tokko nageenyummaa namootaatiif jecha akka hin mul'anne waan taasisneef sirriitti mul'achuu dhiisuu isaaniitii fi nu of kolchaa ilti mucuca gamanumaan jenna. Fulbaana 4 bara 2015 Oromoonni kaabaaf kibba bahaaf dhiha walitti bahuuni hora arsadeetti ayyaana irreechaa kabajaa galata waaqaaf galcheen duuba kan garaa fi hawweesaa bifa adda addaatti walitti machaa ooleera. Dargaggeessi Oromoo ayyaana irreechaa kabajaa sirbaa dhiichisaa kabaja ayyaana irreechaa baranaa irratti kan garaa isaa walitti mataa wal jajjabeeffataa fedhiif dharraa isaa ibsataa ooleera. Abang pimpin ni kali. Oh, dia tu kali. Abang pimpin ni kali.
Roorroo Oromoo fi lafa Oromoo irratti alagaadhaan aggaamame dargaggoonni Oromoo yoo sirbaa dhiichisaa daangaan haa kabajamu Oromoon haa kabajamu jedhaa dubbii maaster pilaaniitiin wal qabsiisanii mormii isaanii yoo dhageessisanillee mul'ateera. Ayyaana Irreechaa baranaa bara 2015 kanarratti dargaggeessa Oromoo mormii maaster pilaanii Finfinneellee yeroo mormanii fi barattoota qabsoo mirga Oromootii fi mormii maaster pilaanii Finfinnee irratti mootummaan ajjeefamanii fi gumaan isaanii akka lafatti hin banne yeroo dhaadatanillee dhagahameera. Sirbi artii namoonni miira gaddaa fi gammachuu fedhii fi jibba fa'aa ittiin ibsatan keessaa isa olaanaa akka ta'e ni beekama.
Oromoollee sirbaan kan garaa isaa himachuun aaduma isaati. Keessumattuu Salaalee dhimma jaalateef jibbe irratti yoosuu battala sanitti walaloo fi yeedaloo itti uumuun kan garaa isaa gube sirbee dhiichisee shimala wal nyaachisiisee himuun beekama. Kabaja ayyaana irreechaa baranaa bara 2015 irratti qeerroon biyyaa sirboota warraaqsaa sodaa tokko malee sirbaa tureera akkasuma maaster pilaanii Finfinnee balaaleffateera. Mustafa, Lafe warra du'anii, Lafe warra du'anii, Horee taatee,
ijoo kakuun kun kakuu guddaa warri hin goone hin kakatina warri hin goone warri hin goone hin kakatina labeen warra du'anii labeen beektota labeen hayyoota labeen oromoo oree taate ana guyyaa irraa kaasee naa wara Oromiyaan Ingilizoom Barana Aboo ijoollee ministeera miidiyaan bilisaa miidiyaan jaalatamoo Luffy, yalo la bebo.
Ayyaanni Irreechaa bara kanaa kan yeroo kamiiyyuu caalaa milkaa'aadha jedhameera. Ayyaana Irreechaa sanbata guddaa gaafa fulbaana 4 bara 2015 kabajame irratti uummanni miliyoona 6 olii akka irratti hirmaate barameera. Biyya tokko keessatti uummanni afaan tokko dubbatu dhimma tokko irratti akkasitti akkanaan walitti bahee akka hin beeknee fi nagayaan bahee nagayaan galuu isaaniillee namoonni hedduun dinqisiifataniirani. Sirna gadaa Oromootii fi kabajaa ayyaana Irreechaa mootummoota gamtoomanitti dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa gabaajee afaan Ingilizii yuuniskootti galmaa'uu fi sochiin akka xumuramaa jiruu fi faranjoonni yuuniskoo irraa argamanillee akka irratti hirmaatan barameera. Faranjoonnii fi namoonni yuuniskoo irraa hirmaatanillee haasaa taasisaniin kabajaa ayyaana Irreechaatti hedduu akka gammadanii fi sirna gadaa Oromootii fi ayyaana Irreechaa yuuniskootti akka galmaa'uuf haasaa abdii qabu taasisuu isaanii namoonni qaamaan achi turanii haasawa isaanii dhageeffatan himaneerani.
Osoo mootummaan Itoophiyaa kabaja ayyaana irreechaa akka ayyaana biyyoolessa Itoophiyaatti hin labsiniin duratti kabajaan ayyaana irreessaa yookiin irreechaa yuuniskootti galmaa'uu fi sochiin jalqabamuunsaa lammii Oromootiif gammachuu yoo ta'u, mootummaa Itoophiyaatiif garuu taajjabbii guddaa itti ta'uu hin oolle komii jettullee miidiyaalee hawaasaa irratti kaafamaa jira. Uummanni miliyoona 6 olitti tilmaama jedhame kunillee irra jireessi uffata aadaa Oromootiin faayamee hora Arsadeetti argame kun faayaa fi uffanni aadaa Oromoollee saffisaan akka guddachaa jiru agarsiisuun cinatti namoota hojii faayaa fi uffata aadaa Oromoo irratti bobba'anii jiraniifillee madda galii dansaa akka ta'aafii jirullee tilmaamuun nama hin dhibu. Uummanni miliyoona hedduutti lakkaa'amu kan irreecha irratti argaman irra jireessi dargaggoota akka ta'an barameera. Dargaggoonni garee dhibbootatti qoqqoodamuudhaan yoo sirbaa dhiichisan gurri hanga kan caqasee kan dhiisu wallaalutti ijji ragada kam ilaaltee kam hanga dhiistu hanga wallaaltutti dargaggoonni Oromoo sirbaa dhiichisaa dachee sochoosaa turaneerani. Akka maddeen keenya jedhanii fi akka miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irraa xiinxallee ilaalletti irreechi baranaa waan hedduun adda ta'eera. Akka kanaan duraatti gosa halluu uffata namni uffatee humni loltoota mootummaa irreecha baranaa bara 2015 Bishooftuutti kabajame irratti namarraa baasuun yookiin nama dhoowwuun barana hafeera. Poolisoonni duraan uummata reebuun dararaa turanillee barana garuu amala hammeenyaa kan kanaan dura qabanirraa akka adda ta'anillee namoonni argaaf dhageettii qaban miidiyaa hawaasaa irratti dudubbachaa akka jiran mul'ateera. Akka yaada namoonni hedduun miidiyaalee hawaasaa irraa oofaa jiran irraa hubatametti irreecha baranaa irratti wanti addaa lamaan hubachuun danda'ameera. Tokkeessoon ayyaana irreechaa irratti mootummaan akka kanaan duraa uffata halluu alaabaa ABO fakkaatu uffatteerta jechuun qabee uffata namarraa baasuu fi sirboota warraaqsaatiin ABO deeggartee jirta jechuun Oromoota qabanii hidhuun barana dhiisuun kun Oromoo aaree bilinjee jiru kana sodaatanii yaanni jedhulleen heddumminaan mul'ateera. Yaanni lammeessoo ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa tarii yaada isaa jijjiiratee uummata caqasuu jalqabina. Yaannii fi shakkiin jirtullee namoota garaagaraatiin miidiyaalee hawaasaa irratti kaafameera. Kan biraa ammoo irreecha baranaa kan adda isa taasise gochaawwan ayyaana irreechaatii fi amantii waaqeffannaallee bakka hin buune kan kanaan dura namoota qubaan lakkaa'amaniin achitti taasifamaa turan barana akka dhoowwamanii fi akka hin jirre namoonni achi turan addeessaniirani.
Xiinxala biraa kan maddeen miidiyaa hawaasaa irraa arganne akka agarsiisutti kabajaan ayyaana irreecha barana hora arsadeetti kabajame baay'ina namootaatiin dabalullee waan duraan barame tokko dhabeera. Sunillee dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa keessumattuu TVO'n kanaan dura ayyaana irreechaa kallattiidhaan hora arsadee irraa tamsaasaa tureera. Bara kana garuu kun hafuun hubatameera. Akka yaada namoonni miidiyaa hawaasaa irraa oofaa jiran irraa hubatametti dallansuu onnee Oromoo daraan finiintee jirtu kana dursee waan hubatee fi mootummaan tamsaasa duraan kallattiin hora arsadee irraa tamsaasaa turerraa barana of lageera yaadni jedhullee heddummaatee mul'ateera. Kan jaalala aadaa qabanillee yeroo faaruu aadaa faarsaa gammachuudhaan burraaqanillee kabajaa ayyaana irreechaa baranaa kanarratti mul'achaa akka ture hubatameera. Murtoftu hirba kayotiya hirbaya tiya 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 hirba kayotiya humanu devite hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya ume amba hirba kayotiya hirbaya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya kada shani hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya kada shani hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya kada shani hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya umanu devite hirba kayotiya hirbaya tiya hirba kayotiya Walumaa galatti ayyaana irreechaa uummanni Oromoo biyya alaa jiran akka fedha isaaniitti bilisaan waan fedhan qabatanii waan fedhan uffatanii yoo kabajan uummanni Oromoo biyya keessa jiru garuu hireessan dhabulle gootummaa yoo afaan qabanillee afaanumaan dubbataa miiraa fi funyaaniin haasawaa fedha isaa ibsachaa tureera ibsachaa jirallee.
Argaa fi dhageettii ayyaana irreechaa baranaa miidiyaalee hawaasaa fi maddeen keenyarraa walitti guurannirraa waan walitti qiqindeeffannee isin biraan gahaa turre tun tanuma raawwatamte aagaa fi badhaadha kanarra turaa jenna. Oromoo tuqte yaalola beeku yaalola yaalola jiraatu yaalola beeku yaalola agarti kunaani yaalola beeku yaalola beeku yaalola shambuudha biyyi koo yaalola beeku yaalola bittinne seegala yaalola rakkameetti fura yaalola Sifalola como kona rangwatu Sifalola como kona rangwatu Sifalola como kona rangwatu Sifalola como kona rangwatu Sifalola wabo kona rangwatu Sifalola wabo kona rangwatu Sifalola aba kona rangwatu Sifalola aba kona rangwatu Sifalola biya kona rangwatu Sifalola biya kona rangwatu Sifalola irre kana rangwatu Sifalola irre kana rangwatu Sifalola irre kana rangwatu